family Sumayyaa qacam Zaayidoon qacam godhe jechuudha. Sumayyaan guyyaa har'aa jechuudha qacam godhe mana hidhaatti xil godhe dil godhe hidhe jechuudha. Jaarsasee bukkeetti jaalalleesee bukkeetti dil godhe inni ciiseera shintibeetii bukkee wayii ciiseera natti fakkaata achi keessatti xil godhe hidhe jechuudha. Baga hidhamte Sumayyaa hojii keetu kanatu siif mala. Dheengadda maal jette Sumayyaani hidhaa dhaqunaa wayyaa yookiin immoo si ajjeesee badunaa wayyaa ijoollee kootii wajjin hidhaa dhaqa malee sin argisiisuu jette. Shufu faamilee hidhaa ijoollee seeti jinnatee taa'u wayyamoo Saayidootti ijoollee see agarsiisu wayyaan jedhanii kun hojii keetii kana filatte kanumatu siif malee Sumayyaa keenya akkamitti qabamte haabee xil godhanii kunoo nambadee sayyoo jaana cabsi. Qabate haabee kunoo Saayidoodhaan mokkoruun Saayidootti achi olaasa'uun Saayidootti dudubbachuun kee Saayidootti dargaggoo yaasuun kee kanaan si ga'ee jechuudha. Otuuti dargaggootti yaasuu baattee otuuti isaaf yaaddee otuuti akka inni gaara ba'ee dakaan ba'ee roobaan jedhu aduun jedhu ho'an jedhu qorraan jedhu otuunni si duukaa fiigu otuunni si duukaa tankaraattatu fiddee dargaggootti naqxee reebsisuu wajjeesisuu waraansiisuu waa meeqa gootee jechuudha. Ammoo ofii keetii qabamte moo Saayidoo qabamee daagale? Argitee wal bukkee dhaabe sanuu nan badee. Jiran abeet amma biidoon gad nu dhiifamuu deema gaama beektanii quccaleen taa'ee egaa biidoo jechuudha. Taa'ee eegee mee waama gabaggabamaan jira amma footoo kana Saayidoon gadhiisuu iyyuu dhugaa hin seene an shakkaan ture beektanii ijoollee Saayidoo dhiisisitti akkam gooti jedhee baay'eetu garaan na shakkaa ole garuu amma xiqqoo garaan na ciiseera xuruu godhe baga hiisise Saayidoon namatti yaaduu fi nama sammuu guddaa qabudha. Gamsiifnaafini doorsifnaaf mana hidhaa galchee malee jaallateeti miti kan inni mana hidhaa galchee jechuudha. Humnaa olitti taananitu galchee malee haadha ijoollee isaati mana hidhaan galchuu jechuudha. Kun jechuun humnaa ol itti ta'ee jechuudha. Obsee fi dadhabe kadhatee dadhabe eegee dadhabe kana hundaa kan godhe Sumayyaadhaa jechuudha. Kunoo dhummishee maal ta'e mana hidhaatti kunoo achi galu kunoo achi keessa bu'u. Way Sumayyaa waluu kee dadhabe sanuu. Gosh akkana laa kunoo goota jechuun kana sanyii goota jechuun kana sanyii leencaa jechuun kana baga goote Saayidoo. Dhugaa dubbachuuf itti taphatte qalliin qalleedhaa itti taphatte Sumayyaan itti taphatte daa'ima goote ijoollee shifii goote Saayidoo jechuudha. Ijoollee shifii goote jechuudha kan inni iddoo meeqatti qofaatti iddoo meeqatti waamtee kan isheen doorsiftuu jechuudha. Akka waan humnaan inni kennuuf jaarsummaatti baaftee qabeenya fudhatte kaa'utu ijoolleetti hin argisiisi. Muudii isa kaminni gowwaamu wayiitti itti fakkaate gaafa ishee jala deemee ishee kadhatu gowwaa wayiitti fakkaate sababa seeti barree kan inni fuudhe. Sababa seetiin kan inni jaartii lama fuudhe jechuudha. Aarii ishee garaa gubbuuf barre. Amma immoo keessa baate qabeenyan dalagi qabeenyan hojjedhe ijoollee horma nyaachisanii dhalaa dubartoota lama nyaachisanii qabeenya naa hiruu qabdatte qabeenya inni qabu muluun kan ijoollee isaatiiti. Otuuti ijoolleetti mul'ifte otuuti ijoollee laatteef jechuudha. Ammoo egaa eenyu guddisara ijoolleetti mana dhagalte argite ijoollee keetti illee adda baatee jechuudha. Argi silaawu ijoollee keetti adda ba'iitii argi. Ijoollee keerraa qophaa buliitii guyyaa tokko guyyaa lamatu ijoollee irraa adda baatee bultee utuu ijoollee kee dhiistee bultee atiyyuu waan ijoolleen nama gootu sirriitti bartaa jechuudha. Sirriitti argita. Saayidoon arge kana atillee in argitaa jechuudha. Sumayyaa dhugaa dubbachuuf in argita sirriitti argita maaliif gaafa inni ijoollee isaatiif jedhee lubbuu isaa dabarsee kennee amma maaliitti iyyuu jechuudha. Lubbuu isaa dabarsee kennee jechuudha mucaan kun. Sababa maalii? Sababa dhiiga isaa, sababa ijoollee isaa jechuudha. Atis bagarraa buute ijoollee mana hidhaan seentu qobuma si seensisee jechuudha. Ututti yoritti kana immoo yoritti hidhe kana immoo dhaqee ijoollee isaa fudhatee Saayidoon dhugaa rabbi silaa goota. Tureqee fudhatee ijoollee isaa ijaan argee. Milisiti hin dhoositi malee jechuudha. Hin dhoositi malee silaas kana keessa xaqqamameetu mana isheen jiraattu baree jira waan ta'eef mana isheen jirtu baree jira waan ta'eef utuu kana keessatti xaqqamamee dhaqee humnaan poolisoota fudhatee dhaqee ijoollee isaa dhaqee fudhatee jira akkam taati hin guddifataan ijoollee isaa
Argattee Sumayyaa kun hunduu hojii keeti kun hunduu hojii keeti kan kana hundaa Saayidoo si gochisiise kunoo mana hidhaatti si darbee sababiiti ijoolleessa abbaan ormaa haa guddisuu jetteefi laal nama akkas tattaafatu nama akkas hojjetatu dhiira bakka akka leencaa bakka hundaatti argamtu kanatu ati ijoollee isaa fuutee naannoftaa jechuudha. Ati ijoollee isaa fuutee baddaaf sayyoodhaan baataa olii gada deemtaa jechuudha. Hoo akkam haa ta'u ree kam goota ree deemte dhummi kee kun harka Saayidoo itti lafa dha'u harka Saayidoo kadhachuu kun ofii keetti ganaa kadhattaa siin jedheen dangadda dubbadeen ganaa kadhattee maaloo Saayidoo koo dhiifama naaf godhii natu balleesse jettee ganaa dhiifama gaafatteetu itti haraaramte itti deebitee ijoollee isaa itti mul'istaa jechuudha mucaa kana. Ergii waan hundumaa irraa dhadhaattee olii gad deemtee dhimma kee fixxee ana barbaachaaf hin deemne dhimma mataa keetiifitu yamaniis maaliis olii gad deddeemaa turte xiyyaara yoo har'asitti argame borichitti argamaa jiru dhugaa rabbii dhimma keeti malee dhimma koo miti kun nan ilaallatu jette utuu beektu mataa isaatti galagashitee jechuudha dubbii amma kunoo mataa kee irratti gadi galagale argite. Namni harka siidhaa hin jiru. Namni dibbee si rukutuu hin jiru jechuudha. Argitee ilma dhiiraa kan itti nama qaba bar. Akkasitti of ta'e jiraata bar qobaasa qoba deemaa. Kan nama tokko fudhatee nan ijoollee biyyi daboo dachaafatee dhufa akkoo argitan daboo dachaafatee dullaa dachaafatee 3-4 ta'an malee hin deeman ijoolleen warri dargaggoo isheen itti yaafte jechuudha. 3-4 malee hin deeman garuu inni qobaasa harka duwwaa. Harka duwwaa dhaqa garuu jechuun rabbi duukaa jira waan ta'eef ofumaa gogombisee gala. Amma isheen sharriitti yaade yoon siniisisi yoon maal siin godhin jette dheengaddatti taakkeffattee itti qoyifatteetu galte jechuudha gaafa silkii dhattaasofte. Achi deebite yaada naanneeffatte lakki yoon dubbiin itti dhaqe hin ta'u amalaan itti naqa itti abshaalummaa waan caaltuufi. Qabeenya naa kenne Saayid dhiisi rabbiin maal siin jedha wajjin horree waggaa amma kana wajjin jiraanne biyya ormaa keessatti akkana taaneetti biyya ormaa sana silaa Saayidoon galuun karoora qaba kaayyoo qaba siif jecha galee bar siif ijoollee koo irraa fagaadheen taa'uu hafuura ijoollee kootii irraan fagaadhuu jedhee siif jecha konkolaatee gale malee waan galuuf tokkollee hin qabu jechuudhaan kan galchessi. Achi deebitee abshaalummaatti damma gixxim taa'e achi keessa wayya hubadhuu taa'e amma Saayidoon ga'u silaalaa jirta kaleessa sammanni ga'u har'a sammanni ga'u hin beekta irraa dabadhuu taa'ii ijoolleetti mul'ifadhuu ergi dhimma isaan qabaanne ergi isaan barbaanne ijoollee isaatti mul'isii jennaan diddeessitu kana keessa obbuuse taa'e namticha wajjin taa'e. Kana bu'aan kee kana barbaadde miti bakka taa'e ergi ijoollee isaatti mul'isuu diddee ijoollee isaatiif jecha aarsaa amma kana kaffalaa jiraate ijoollee isaaf jecha lubbuu dhabaa jiraate taa'e achisii wayyaa.